Onkoloolessa 14/2024 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kana isinitti himna oduu waliinaan Geetoo Lamaayyooti. Lammiileen Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'uuf kaffaltii haga doolaara 4,000 gaafatamaa jirra jedhu. Lammiileen Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraatan gara biyyoota biroo deemuu yeroo barbaadanitti viizaa ba'umsaa argachuuf kaffaltii haga doolaara 4,000 akka kaffalan gaafatamaa jiraachuu himatu. Sababni kaffaltii kana gaafatamaniif nutti hin himamne jedhu akka raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasetti waajjirri immigireeshinii fi tajaajila lammummaa kan Itoophiyaa gama isaatiin dhimma kanarratti deebii wayita kenne kaffaltii isaan gaafatan kan viizaa ba'umsaa osoo hin taane adabbii yeroo turtii karaa seeraan alaa isaan biyya kana keessa turaniif waan murtaa'e akka ta'e ibseera. Kaffaltiin kun baqattoota Eertiraa irratti qofa osoo hin taane lammiilee biyyoota hundaa bifa walfakkaataan jiraatan irrattis kan raawwatamu ta'uu Daayirektarri galmeessaa fi to'annoo lammiilee biyya alaa waajjirichaa obbo Adaanaa Dabbabaa beeksisaniiru. Lammiileen biyyoota alaa turtii karaa seeraan alaa Itoophiyaa keessatti dabarsan haguma dheerataa deemu kaffaltiin isaas dabalaa deema jedhameera. Konkolaattota manaa kan elektirikaan deeman irrattis ashuuraan 5% dabalamuu dhaga'ameera. Mootummaan Itoophiyaa konkolaattota manaa elektirikaan deeman kan alarraa galan irratti kaffaltii ashuuraa gumrukaa 5% dabaleera. Kanaan dura konkolaattota akkasiitiif qaraxni gumrukaa 15% kan ture irratti amma 5% dabalamee 20% kaffalamaa jechuudha. Waan kun ammoo gatii bittaa gurgurtaa konkolaataa manaa kan elektirikaan deeman garmalee akka dabalu taasisaa jedhu dhaabbilee fi namootni konkolaataa alarraa galchanii gurguran. Baankii fi jaarmiyaan maallaqa addunyaa mootummaan liqaa isarra jiru deebisuuf kaffaltii ashuuraa akka dabalu qabu gorsuu isaanii waan yaadatamudha. Erga imaammanni diinagdee gooree fooyyeetii baankilee biyya keessaa sharafarraa maallaqa alaa kan argatan doolaara biiliyoona 1.3 kan turte amma gara biiliyoona 3.4tti guddachuusaa baankiin biyyaalessaa beekseera. Har'arraa kaasee daldaltoonni alatti ergan sharafa alaa ofii isaanii argatan keessaa walakkaasaa yookaan 50% kan ta'u yeroo hin daangeffamneef baankii dhuunfaa isaanii biyya keessaa keessatti kaa'achuu danda'u jedhameeras. Waan hawwitiin gochaa jirtu hojii daldala Itoophiyaa fi Jibuutii irratti gufuu ta'aa jiraachuun dhaga'ameera. Hidhattoonni hawwitii Yemen keessa tarkaanfii galaana diimaa irratti fudhataa jiran sochii doonii daldala Itoophiyaa fi kan Jibuutii gufachiisaa akka jiru Afrikaa Intelligensiitu gabaase. Hidhattoonni hawwitii doonii biyyoota garaagaraa galaana diimaa irraa darban haleelaa turaniiru. Keessattuu kan Ameerikaa, Ingilizii fi Israa'el wajjin hidhata qabu jedhan yoo alaabaa biyyoota biroo fannifatanii deeman illee haleelamaa turaniiru. Akka isaan jedhanitti dooniin biyyoota eeraman sanaa Filisteemota kan jumlaan ajjeesaa jirtu Israa'eliif meeshaa waraanaa geessuu dhorkuuf akkas godhu. Afrikaan Intelligensi akka jedhetti immoo tarkaanfiin isaanii kun dooniin daldala Itoophiyaa fi Jibuutii gurguddoon sarara sanarra akka garaatti socho'uuf rakkoo ta'eera. Kanaaf dhaabbileen doonii daldala biyyoota lamaan kanaa haleellaa sana sodaatanii waan alarraa galchan doonii xixiqqootiin fe'anii dabarsuuf dirqamaa jiru. Kun immoo shaqaxoonnii fi meeshaaleen alarraa galan biroon dafanii akka gara Itoophiyaa hin seenne taasisaa jira. Gama oduu ollaatiin Keeniyaan poolisii ishee lammiilee Itoophiyaa 9 waliin seera cabseera jettu hidhuun dhaga'ameera. Mootummaan Keeniyaa poolisii biyya isaa kan lammiilee Itoophiyaa seeraan ala biyyattii seenaniiru jedhee osoo eeguun arge jedhe tokko qabee hidhaa galcheera. Galaalchi biyyattii Staarii fi Capital FM akka gabaasanitti yoo ta'e baay'inni lammiilee biyya kanaa kan dhoksaan Keeniyaa seenanii waliin qabaman 9dha. Isaan keessaa mucayyoon dubaraa kan ganna 15 jirti. Namoonni sun konkolaataa irratti poolisii isaan waliin qabameen eegamaa osoo deemanii konyaa Shumburuu keessattidha kan to'ataman. Amma 10 isaanii mana hidhaa keessa jiru. Poolisicha irratti manni banameera. Jarris seeraan ala biyya biraa waan seenaniif qoratamaa jiru. Namootni Itoophiyaa sababa rakkoo nageenyaa yookaan jireenya fooyya'aa barbaachaaf Keeniyaa keessaan gara biyyoota Arabaa, Afrikaa Kibbaa fi biyyoota gariitti seeraan ala osoo deemanii qabaman hidhaa seenanii akkasumas bakka yaadan osoo hin ga'iin kan karaatti du'an yeroo yeroon dhagahamuun ammas hin hafne. Oduu biyya alaatiin Turkiyyeen kana booda hariiroo Israa'el wajjin qabdu dhaabeera jechaa jirti. Pirezidaantiin Turkiyyee Rasiib Taayib Erdoğan biyyi isaanii hariiroo Israa'el waliin qabdu addaan kutuu beeksisaniiru.
Pirezidaantiin Erdogan ibsa kennaniin Turkiyyee yeroo dheeraaf Israa'el waliin hariiroon qabdu laafaa turuu yaadachiisuun amma garuu guutummaatti addaan citeera jedhan. Turkiyyeen lola Gaazaa fi Libaanos keessa irratti Israa'eltu yakka raawwataa jira jechuun irra deddeebiin balaaleffachaa turte. Israa'el Gaazaa keessatti yakka dhala namaa kan waraanaa fi sanyii balleessuu raawwatteetti jedhanii biyyoota mana murtii yakkaa fi haqa addunyaa irratti ishii himatan keessaa tokkodha. Giddugaleessa bahaatti haga dhukaasni dhaabbatutti Israa'el waliin hariiroo qaban addaan kutuu Sputnikii fi TRT'n gabaasaniiru. Oduu keenya xumuraatiin Iraan keessatti namni dubartii humnaan gudeede tokko akka du'uu fi seerri itti jige. Iraan keessatti namichi fedhii isaaniitiin ala gudeeddii raawwateera jedhame tokko akka du'aan adabamu jetteetti. Maddi oduu Al-Arabiyaa jedhamu akka baasetti taanaan namtichi Muhammad Ali jedhamu humnaan dubartoota gudeeduun ji'a tokko dura kan itti himatame irratti yakkamaa ta'uun isaa mirkanaa'eera. Aliin dubartoota 10 ol gudeeduu isaa kan himamu yoo ta'u isaan keessaa gariin daa'imman jedhameera. Dhiyaa Iraan magaalaa Hamedaan keessa kan jiraatu namichi kun waggoota 20 darban keessatti dubartoota 200 hokkara miidhaa saalaa geggeessisuutiin himatameera. Lakkoofsi dubartoota namichaan gudeedamaniiru jedhamu dabalaa jiraachuu isaarra darbee kan tarkaanfiin seeraa cimaan akka irratti fudhatamu gaafachuuf hiriira nagaa bahan hedduudha. Manni murtii Iraan Muhammad Ali badiisaa kanaaf du'uu qabaa jedhee ajaja dabarseera. Iraan biyyoota murtiin du'aa yoo kennamu namoota fannisuun warra ajjeesan keessaa ishee tokkodha. Dhaabbileen mirga namaaf falman akka Amnesty International fa'aa adabbiin nama fannisuu akka hafuuf gaafachuu erga eegalanii tutturaniiru. Akka Amnesty International ibsutti yoo ta'eef biyyi lammii ishii hedduu fannisuun adabuun addunyaa irraa tokkoffaan Chaayinaadha. Waggaatti giddugaleessaan lammiilee 1000 bifa kanaan ajjeesti. Iraan waggaa waggaan lammiilee 570 ol fannisuun yommuu ajjeeftu biyyi Afrikaa Ijiptis warra lammiilee ishee fannisuun ajjeesan keessa jirti. Saawud Arabiyaa, Ameerikaa fi Singaapooris warra bifa kanaan lammiilee isaanii ajjeesanidha. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.